Assalamualaikum obboleeyyan keenya kan biyya alaa kan biyyaati mee xiqqoon dubbadha duula ammarratti duula jaa biyyi Ahmadii kan duulaa qophaa'e ilmaan Oromooti akkamitti irraanfattan gocha nafteenyati kaleen uficcisiise amaaratti ta'eeti. Bakka bu'aan walloolaa dhaqee gaafii gaafannaan nutti dhaaddate madarak irratti baheeti liyyu heliin mootummaadha walloo dhiisii jijjigaa buufna je'eeti daba malee yoom dhugaa dubbata biyyi Ahmadii turjumaana dabse afaan Ingiliziiti har'a hawaammatu liyyu helii isaati duruma bare tooftaa shiikanaati. Hoggaa milkii qeerroo galaafataa hoggaa cinqii qeerroo waammataati kan irratti bare ummanni Oromooti kan isa jala deemu ilma abbaa garaati walitti haa qabatu jaarsa fi manduggoo komitee biyyaan hunda kalu nuti hin awwaatu qeerroon beeka hojii isaati. Waan nu godhe nafteenya namaarati madoo keenya qale shawaarwoo bitti dhiinni isaaniin qorree hin hanga akka ji'atti kanan irraanfannu godaannisa seenati goota hedduu dhabne harka nafteenyatti maalan beekee isa maddii lammaniiti mee xiqqoon dubbadhaa wama golboo haxaayyiti. Beetasaba mana tokko nama meeqa dhabne warra abbaa saneeti. Maaliif duultan duula diinati goljaamii fi gondor isin hin jiru ilmi beetii kan nafteenya duulte atuu diina Oromooti. Kanaan dubbadhuuf xiqqoo warra baddaati feesbuuk irrattan arge suuraa isaaniiti. Goljaamii fi gondor dhaxxanii duutanii nun balleessinaa maqaa Oromooti. Nama meeqatu dhume baaduma lolaati liyyu heliin mootummaadha jee fuudhee kaa'e jallaa sunneeti nama lama dhabne ijoollee warra arbaa waayyuti nama jiraa fuudhanii reenfa owwaa dhabneeti lafee qarbine achii asii buuneti. Qottoo fi gajaraan nama meeqatu dhume golboo haxaayyitti gumaan hin baane obboleeyyan keenya isaan kaarra qoritti makiinarraa buufamanii qalaman akka horitti addunyaa ajaa'ibsiise gochi sanbateeti ishee walaan qarbame reenfi namaa akka biyya alatti kan kana nu godhe nafteenya amaarati inni biyyaa hanqateeti nu fixe biyya namatti nama meeqatu miidhame gaara xu'aayifitti. Hinduulin goljaamii fi gondoritti goljaamii fi gondor kan jiru booyyamee fi karkarroo rifeensa keerii takkuma qaba sanuunan buufadha jeerrii qata dhagaa mukatti tigireen haarootu nafteenyaa ilmaan sareeti. Atiis dhagai kan shabaabati kaleessa nu wajjin turte biyya namaati nu wajjin oofat turte qabsoo Oromooti baasii baasat turte gargaarsa wobooti. Ani goota jettaa feesbuuk irratti baateti kan si iyyisiisu kamsamiyaa fi ruuza arabaati asii gadi buunanuu kaayoo Oromoo gatteeti. Nafteenyaaf duulte maallaqaa jecha woboo dhiifteti. Kan kana dubbate fincilaa ilmaati du'eetan badda malee hin dhiisu qabsoo Oromooti. Goljaamii fi gondor hin dhaqini eeggadhu daangaa biyya keeti. Gootni kan itti wareegame biyya ofii keessatti diinni ofii fuudhufa hudduu jala waltimeeti. Kalee nutti dhaaddataa ture abbichuun boolee taa'eeti. Kalee nutti dhaaddataa ture abbichuun boolee taa'eeti har'a maaliif gaddisa hin dhoosisu waraana isaati maaliif nu duulshisa duula giddiiti ilmaan yatiimatii fi ilmaan hiyyeessati. Diina lamman yedduu baha ummanni Oromooti wal haa dhahu jarri warra firaati. Tigireenis amaarrinis diina Oromooti. Qeerroo qeerreensa abdii sabaa ijoollee biyya keessaa isintu biyya jaaraa isintu biyya jabeessaa akka isin hin guwwoomsine jaarsi biyya keessa. Jaarsi duula haa duulu qeerroo wal jabeessaa xiyyiitii gugguuttadhaa qawwee keessan jabeessaa ka'aa wal kakaasaa gumaa lammii baasaa tigiree irratti hin duulinaa nafteenyaadha haa barbadeessaa. Isinitti hin dheeressu asittan gabaabsaa lakkoofsan isinii kennaa yoon kaxaa qabaadhe kanaan na sirreessaa duwwaa 5 duwwaa 3 duwwaa takka 2 4 akirri isaa nagaan naaf jiraadhaa qeerroon biyya keessaa nagaan naaf jiraadhaa qeerroon biyya keessaa.